ታዲያ ለእስልምና መንከፍለው ዋጋ የትኛውን ነው? ደግሞ ለሰዎች ለማሳወቅ የግድ ቁጡ መሆን አለብን። ረሱል እኮ ገር ነበሩ። ረሱል እኮ በአንደበታቸው ብቻ አልነበረም ህዝቡን ወደ እስልምና እየጠሩ የነበሩት፣ በትሁትናቸው ወላሂ ነው የምላችሁ፣ በትሁትናቸው ብቻ ኡራቴት ጅቹ ደቤቴ ጎጎጌ ቢኩ ተላከና ወቀሳማን ቢሊዮን ኪጂ በኮቱ ይላል ኢትዮጵያ እነርጊታ እንዴ ሸምዛ ዋንጂ እንደገኘ ሸምዛ ጅማ ሐምዛ ሺም አብይ ኑፋ ቆረተሙ ቅሌንሲና ነው ኬኛቲ ጆሌን ብዙቁታ ረኮ ቀበ ወላሂ አቡ ሰብረዲ ረኮ ጉዳ ቀበ ቅሌንሲ ብየ ከና ኛታ ዮተ አኒ ብየ አረባ ሀገሩ ቢኛዱ ጫለቲና ሲቲ ኛታ ኛታ ዮተ የጀደ ሲገለ ቶኮ ተመደ እንገደማላን ጀደ ሲተን ነው ቆልጫቲ ማሜ ማልታቲ አከነ ዱመቴ ጀደ ቪዲዮ ከ ዱባ የሮዴ መጀ ዱዱን ሲረጅሩና ጀደ አዲ ባሩ ዱኬ ዱባ ከበቴ والله بالله ما ردوا بنا كرجل تيلال تجرين بتجرين نتجرون فاينة كده من كنا بكرة والله تجرين يولفات توير أستاذ جندي نعمة أنا جت لما تبدأتين بوا إن شاء الله كرايك كان كمان أيه واي وبلش خينيا تيجول كبتين من هيتون آتي كوسا تورتي كرو نمني بايين بناتي أجندا كورة تيرا صور بعد ما الفكتين أنقل له جرى خينيا أمانو في خفرون لما بعداتي نمتكو فدوا أماني فلوس يو خفر إثميده أبغى ميليني تكوسو كرتي كرا إسلام ما دارو في إسلام ما دارو وان تكو ليندبل يو ميليني تكو خفر لين إسلام ما دارو مان يرسو أكان أبو ما كرتي يبدرنا جائب باسي ديبي يبدأ ديبي كرو إسافي إسا قفاتو بيخا وانت إسا كرتي أمانتي إسلام ما إسا فتشيسي ديبي أمو كرا إسا ديبي سي تاري ركون هم ناولي تلفو دندا ميدمني همان رجو دندا تيجي سان أبسط دبي ديبو دندا خنافو خامنتي لك نما بدأ سونا مرة قرتي جل كابو ما هو ربي سبحانه وتعالى قفني هو سنجارة قفا إسلام ما فرتي بدأت تيجي مدن ديسا كوي همان أنت جولين مسلمة خيساتو هم قرتي نما سن خمن شودا في كيسو في وامبراها سودا في جرجرني نتجول مسلماتو أكن قرتي أمنتي إسلاما نور برباجو سن تجرا تجرا دوغا بني إرتي دالني ulfaadha kana gaafiin kiyya guddaan obsi nuti kana gaafiin kiyya namni isaa gartee maqaan Ahmadi Muhammadi gartee jaalata Ahmad wantoota akkasii Abdallah baafanne kunu akka siraa seera amantaa Islaamaa nurraa eeggatu sanitti jiraachaa jirra daangaa nuti Islaamummaa ta'anii qofaaf namni tokko gaafa Islaamummaatti dhufee deebi'ee kafare nuti duraan isin dubbachaa turre maaree tahaa turre osoo akkas jaanii lafa uwwisuun taane Islaamummaan irratti dhalatanii qofaaf miti kaardiin jannataa sii kan namtu hin jiru ati Islaama taatee dhalattee irratti guddatte maaltu gartee maaltu beeka booddee kan kee namni tokko gartee amanee jennaan garanuu Islaamummaadhaa dhufee ture alhamdulillah ammoo tarii gartee isaa fi rabbiitu beeka ati murteessuu hin dandeessu namni sun miidhaan garaagaraa irra mudatee tarii iddoo deebi'u mala roorroon itti hammaatee jennaan maa sabaa keessaa yeroon roorroon itti jabaattu namni fakkeenyatti haa jiru ilaa amman tanaa haati ammar fuula isaa duratti ammaarni fuula duratti haadhaa fi abbaa gaafa ajjeesanii inni bar hubal jee ijaamee je'ee sanboota dhufee bar ergamaa rabbii gaafannaan laa yukallifu Allahu nafsan illaa wusahaa rabbiin gartee humnaa ol nama hin dirqu gartee nama hamuyyee hin dirqu jee gartee ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam dhiifama godhaniif duuba namni kun rakkatee ta'uu danda'a hin beekamu namni itti duulamee ta'uu danda'a hin beekamu takka ammoo inni waan mataa isaa isa mudatee beeka nuti hanga sanii iyyinu aan islaamumarraa eessan jira jeetiin gaafatu abbaan ati islaama taateef mee maalu akkam hojjechaa jirta akkam keessa jirta maal hubannaa islaamaatu qabda jejjeruun gaarii miti namoota biraa warri gartee haasaa aga silaatti ustaaza kiyya dhiifama dubbiin isin dura dhufe Abu Sabraddiin ani wanti jalqaba irraa kaasee dubbachaa jiru amantaa diteelii keessaa jechuudha amantaa kiyya hanga rabbinaaf laaffise xiqqoo beekuun alatti sadarkaa waa'ee amantaa kiyyaa irraa dubbatu waan hin dandeenyeedhaaf amma duras yoo ta'e jedhe waa'ee amantaa irraa nama dubbatu miti ani garuu amantaa kiyyaaf kabajaaf jaalala guddaan qaba. Fakkeenya wayii deebisuuf hin dhufaa jira isinii fi miti isuma waa'ee obboleessa keenya isaa irratti isinii dhufaa dhaafani. Nama kana jechuudha fakkeenyaaf jalqaba irratti wal falmii jira jedhanii sagantaa yeroo maxxansanii jedhan wallaahi rabbii ardiif samii uumetti kakadhe
yeroo wal falmitan nun argu yeroo maal taatan nun argu waa'ee amantaa kana miidiyaa irratti dhiifama naa godha. Wanti hin jedhuu fi maaliif isinitti fakkaate jedhu ustaaza. Ijoollee tokko lama yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti yeroo akkana amaneera akkana dhiiseera akkana maal taate tapha wayii kan xaxabatantu jiru jarana. Kalaama rabbiiti hooti osoo addunyaan kun guutuun rabbitti kabarte rabbiin aangoo isaarra hangana wanni isiin dabaltu hin jiru. akkasi Yoo addunyaan wanti kun ta'u guutuun isa tamante wanti isaaf dabaltu erga akkas jedhee rabbiin afaan isaatiin dubbate what a give a shit nan barsiisa yoo isaa tole haa dhufu yoo dhiisa dhiisuu dantaa isaati. Hindiin sangatti amanaa bar fincaan loonii dhugee waaqa kiyyatu sangaa jedha bar horii nu qalannee nyaannu kana mirga isaati. Barsiisuun immoo dirqama keessan. Namni kun kaleessa irratti ani Iyyesuusii gooftaa dhiiseen jira. Rabbiitti deebi'ee laa ilaaha illallah jedheen jira jedhee namni barsiisaa amantaati jedhamu kun within 24 hours sa'aa 24 keessatti amantaan islaamaa maal akka taate osoo dhufee hin barre nu banne piraaktiis hin goone sa'aa 24 keessatti ani gooftaatti deebi'eera yeroo jedhu pheenxeen baganaaf dhufte jedhee fudhatu jira yoo jedhe suni maraataa waa'ee amantaa isaatiif kabajan qabu hin beekun jedha dhiifama naaf godhaan amantaa namaa xiqqeessuudhaaf miti sireessa dhugaan isiniin jedha. Akkamitti namni osoo anama fakkeenyaaf ka'ee pirootestaantii ta'eera jedhu ortodoksii ta'eera jedhu amantaan ta'e sana keessatti dhaqee piraaktiisii godhee seera amantichaa isa yaalee ilaalee fakkeenyaaf yoonii maanyaatu bar 2016 keessa ortodoksii irraa gara pirootestaantiitti deebi'e itti wacanii jennaan as deebi'ee ka'ee jechuudha fiigaa dhufee an islaama ta'eera jedhe. Islaamummaa keessa gara ji'a tokkoo mujii gara jedhamaa turee ka'ee ani deebi'ee pirootestaantii gooftaa Yesuus Kiristoositti deemeen jira jedha. Bitaadhaan nyaadhu mirgaan nyaadhu akkana naan jedhan maal jedhee jedhe. Kun hanguma sana iyyuu ji'a lama turee jira sii galee. Sii galaa isinii galaa jira miti. Hanguma tokko iyyuu ji'a lama turee jira. Namichi guyyaa lama keessatti konvertir ta'ee dhufee jedha kunoo akka amma isinuu jettan rakkoo wayii yoo jiraate jedhe behind him something wanni dhokate yoo jiraate qoradhaa. Tasgabbaa adda baafadhaa. Sanii achitti wanti amantaa islaamaarra natti hanqate jira yoo jedhame amantaa keessan irraa beektuuti. Fuulduratti ba'aati publicly iccitiidhaan miti kan dubbii kana eegaltan ummata fuulduratti ammallee sagantaa godhaati gaafiif deebii bifa kabajaa qabu bifa taajjabdoonni jiran wal falmaa bakka inni amantaa islaamaarraa natti hanqatee jira kanan nan amansiifne kanarraan shakkii qaba akka Yesuusitti akkan deebii wanni na dirqi kana haa jedhee haa himatu sababa sanbooda fuutanii yookaan isintu gara Yesuusii deema isatu yookaan deebi'ee amantaa islaamaatti dhufa. Yookaan namoota isa jala ashqaabbataa jiran santu deebi'anii dhufu jechuudha. Yookaan sammuu ilma namaa keessatti hafa jechuudha taajjabbiin. Abbaan waan fedhetti amanu. Osoo ibidda ta'uu beekuu dhaqee itti gubachuun mirga isaati sun. Sinii galee garuu waan kana akka uummanni subatu barnootas akka ta'uuf namoonni tiraappii yookaan kiyyoo akkanaa kiyyeeffatanii kallattii ittiin maallaqa argatanu. Jarana miidiyaa ammaa argaa jirru sooshaal miidiyaa irratti ilmi namaa maallaqa argachuudhaaf tiruu garaa haadha isaatii baate ambatti deemee gurguraa jira. Ormatti deemee gurguraa jira bara. Geemiidha jettanii TikTok irratti waan fokkuu meeqa argaa jirra. Obboleettii gurguraa jira bara namni. Tiruu ofii dhalaa shamarri sun dirqama gudeedha haadha tokkoo keessaa bahuu hin qabdu bara. Intala shamaraa gabbaasee jaartii ofii fuulduratti miidiyaa tokko meeqa godhaa nutti agarsiisaa oolaa jira ilmi namaa. Maallaqa argachuudhaaf. Kuni waan salphaa bara. Garaasaa keessatti waan fedhe qabatee rabbii kiyyaan kana dalageenaa of ol jedhaan isa waan fedhe jechuu danda'a namni. Kanaafuu namni waan adeemuun haa hubannu. Isinii galaa jira miti. Miira keessa gallee wamma tokko murteeffachuu osoo hin taane namni kun amantaatti dhumeedha. Amantaan islaamaa parfeekti ta'e wanti addatti isa dabalamuuf hin jiru. Dhuunfaa lubbuu isaatiif. Bara Abu Sabraddiin isin jechuudha amantaa islaamaa kana ajaa'iba kanatti qabatanii beektanii jiraachuun yoo na barsiiftan itti barsiifamee fayyadamuudha malee beekumsi abbaa kiyyaa na jennatan galchu. Hojii kiyya qofa hojiin kan jennatan galchu. Kanaafuu dhufee dhiise dhimma isaati. Maallaqa waan akkasii wanni jedhamu carraa naa kenni siif hin kenna sumayyaa. Maallaqa jedhanii kan dubbachaa jiranu maashaallah. Amantumti islaamaatu namni yeroo gara islaamummaatti dhufee jedhe maallaqa namaa kennu baga jalqabee jedhee iyyuu maashaallah. Jijjiiramni inni kana biyyiin jedhu dhufeera iyyuu maashaallah. Amantaa islaamaa keessa waan akkasiin jiru. Inni turis akka tokko illee dogongora qaba wallahi dhugaa dubbachuudhaaf. Namni tokko higaa ba'ala nama baasuu illee gaarii miti. Si galee tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Amma garii takka jira gara teelegiraamiitiin. Ustaadoonni gurguddaan keessa jiran warra falmii ta'u Abu Sabraddiin isin caalan beenuudhaaf afaan qabne usnee teenya malee wallahi summa wallahi duriyyeedha nuti maddii sheekotii seennee isin fuuldura teenye yoo dubbannee jenne nurraa fokkisa jennee dhiifna malee abbaan waan fedhe taa'aman waan akkasii keessatti an dhiifama naaf godhaate isin caala beekee miti wallahi gaarii miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maammi kiyya maaltu jira isinitti fakkaata dhiifama naa godhaatu. Takkaffaa irratti ajandaa mucaa kanarraa yaa dhaabbatu namni musliimaa hunduuyyuu
Maaliif namni tokko dhufeetoo nuti ka barbaannu iyyuu haqadha. Namni tokko dhufee rabbitti amana yoo jedhe wanti nurraa barbaachisu maalidha? Shaadaadhuma qabachiisudha mitiire? Shaadaa ofii ni qabata. Haqaan gabbaramaa rabbii tokkichaadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti. Iyesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti. Garbicha rabbiiti jedhee erga ragaa bahee nuti akka nama tokkootti obboleecha keenya musliimaati obboleettii teenya islaamaati ni siman. Fakkeenyaan isiniif kaasaani gaafan islaamummaa kana fudhadhu ummanni musliimaa kana karaa dhiifama ittiin gaafadhu hin qabu. Ofii kiyya of seetanan yookaan ofiin ajjeesa yookaan dhoksaadhaan shaadaa qabadhan ofiin jedhe jechuudha. Isiniif galee Kan kee kana iyyuu namoota baay'ee kan dubbachaa. fakkeenya sii kaasa laal jechuudha. Antina namni musliimaa kuni wannuma wal jaalataniif rabbiif jecha giiftis walii kennee gargaarsas wal gargaara. Maaliif hojjetan gaafan ani musliima ta'u islaamummaa sun fudhatini musliima hundan na jibba. Gaafan islaama ta'u garuu musliima hundan na jaalate rabbumaaf jecha waan na jaalataniif jechuudha. Badii goosanii rabbuu siif dhiiseedhaniitu. Kana maaliif ani isiniif kaasuu danda'e namni tokko islaamummaa yoo fudhate rabbumaaf jecha jaalanna malee islaamummaadha waan Dhiifama eegamu hin obboleewwan jiru warri waan koomantii irratti hin jalatti jiru. yoonii galchi jechaa jiru. Qo'isume yeroo tokko koomantii jalatti irra deddeebi'an. Yoonii galchi warri jechaa jirtan gastii hin erganne. Nama gastii hin ergine immoo hin seensisu. Because fedhii namaa eeguu waan jedhamutu jira. Itti fufee ati sume dhiifama. Haya, namni tokko yoo amanallee islaamummaadha waan irratus hin jiru, wanni irraa fudhatee deemus hin jiru jechuudha. Ittaansuudhaan dammoo waan jedhu keessatti warroonni ijoollee islaamummaatti dhufanii nama islaama kara imala islaamaa dhufanii ajendaa godhachuudhaaf deemanii taragaaggaa Modereetara maaliif qabda. ani isin jedhe isin fakkaate? Sume modereetara qabda waan tokko maqaa kee kan dhooftu asirratti jira taanaan miyuutiin godhi bilookii No godhi jesiirra. problem haadi. Laala no problem. Maaliif Modereetara ani qabda. isin jedhe isin Mana keetti fakkaate? kabajaan safaan akkasii hin jaalladhu. Warroonni akkasii ijoolleen amantaatti dhufanii baratanii firiiwwan baay'ee buusan. Mucaan tokko Ugaandadhaa erga islaamummaa fudhatee waggaa furiidha. Kaleessa mana kootti argitaniirtan. Quraana sammuu isaarraa haffatee quraana qara'a. Nama biraan fudhatinaa sooshaal miidiyaa kanarraa jechuudha. Ustaas Farahaa yoo fudhanneen ta'e ustaasni kuni nama kaleecha kufurii keessa ture maatiin isaa kiristaana ta'anii islaamummaa irratti nama madrasaa taa'itoo barate osoo hin taane yeroon booda islaamummaa fudhateedha jechuudha. Islaamummaa fudhatee namoota akkamiititti harka isaati irratti shaadaa qabate? Namoota akka koofii ana fakkaataniitu harka isaati irratti shaadaa qabate. Maalidhaa rabbumatu nama qajeelcha? Garuu dammoo nama kana sababa nuu godhee jechuudha. Nama sana sababa naaf godhee ergan islaamummaa fudhadhee alhamdulillah rabbumatu qajeelcha. Anaan sababa godhee namoota baay'ee qajeelee jechuudha. Kanaaf namni islaamummaa yoo fudhate kakeerii dalagu baay'ee jira jechuudha. Warra keessatti dhalatee guddate caalayyuu kan itti dalagatu baay'eetu jira isiniin jechuun barbaade. Garuu eenyu amanee kafaree ofiidhaaf islaamummaadhaaf homaa isin dhida'u homaa isin hir'isu. Garuu namoonni jechuudha ijoolleen amantaatti dhufte tuni barataa jiranmoo dhiisaa jiran biyya galanii nyaataa jiranmoo waan uffatan dhabammoo agabuu isaanii jiranmoo dhukkubsataa jiranmoo sarkaatamirra jiran obboloonni keenya islaamummaa fudhatanii Itoophiyaa galanii warra ofiitti galanmoo bakkeerra taa'amoo warra ofirraa ari'amoo maalirra jedhanii warroonni quba hin qabne xiqqaadhaa kaasee hanga guddaatti warroonni ijoollee tana quba hin qabne waa'ee ijoollee taraa baataniituma dubbachuullee hin dandeessanii jechuudha. Ijoollee warroonni akkasii warra quba hin qabne xiqqaa kaasee hanga guddaa jechuudha. Maaliif warroota rakkataa jiruu fi maalirra akka jiran ijoollee tana eenyus akka gargaaraa jiruu fi eenyuuf akka ijoollee tana faana jiru wantootan irraa quba qabu waan baay'ee jira jechuudha. Koottaamee namni kun biyyatti galee dhukkubsateera maatii hin qabu. Ila mucoon takka biyya galtee dhukkubsattee dhibeen qabamtee namni isheen gargaaru dhabame jechuudha. Kanaaf intalti tun immoo nama maatiin ishee kiristaanatii jechuudha. Takka cabalaan siin deemne jedhaniin. Takka as siin deemne jedhaniin. Intalattiin san hundaa diddeennan mana shibaa taatee taa'aa jirti jechuudha hanga har'aatitti. Kanaaf nama akkasiitii fi islaamummaadhaaf jecha waan qaban dhabanii musiyaatii baay'ee kaffalanii hiriyaa ofii dhabanii maatii ofii dhabanii adda ofiitti ka'ummaadhaan balbala cufatee kan taa'ee boohaa jirullee baay'eetu jira. Nuti yoo wallaallu fuula keenya wallaalla malee ani sooshaal miidiyaa kanarratti fuula kiyya na laaltan malee keessi koo maal akka ta'e nan beektanii jechuudha. Eenyus na beekuu hin danda'u jechuudha. Garuu dammoo rabbiif jecha waan barbaadan ta'uun illee nima jira. Garuu kan nama barbaachisu diinii irrattis duniyaa irrattis sabiriidha. Kanaaf namni waan barbaade isaa jedhu warri kiristaanaa nullee yaa qeeqanillee nullee yaa jibbanillee osuma nu arrabsanu nama meeqatu harka keenya irratti dhufeetoo shaadaa qabachaa jira. Wallaahi yoo xiqqaate anarratti nama 50 ol. Ani sumayyaa guyyaa kanaa si arrabseen ture naaf dhiisi islaamummaa fudhachuu barbaada jedhanii islaamummaa fudhatanii kan irratti dalagan ijoollee baay'ee jira jechuudha.
anaaf ragaa kan naa ta'u barataa meeqa akka ta'e hamaan bulchaas jala jira jechuudha. Ijoolleen ani faana barachaa jiru ijoollee islaamummaatti dhufanidha.